Yooyyaa akkam jirtu nagaa jaalalaaf araarri waaqayyoo eebbi waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaalala waaqaa ta'e hardhalleen sagalee gabaabaa qabadhee dhiyaadheera. Torbaan kana xiqqoo badeera. Biizii ta'ee jireennillee fiigichillee rukkeellee jira. Haa ta'uutii carraa waaqayyoo nu kenneen sagalee waaqayyootiin wal jajjabeessuun barbaachisaa waan ta'eef sagalee gabaabaadha qabadhee dhiyaadheera. Sagalee kun sagalee baay'ee jaalladhu, sagalee na jajjabeesseeru, sagalee isinillee jajjabeessu. Hafuurri waaqayyoo kana keessa darbee akka hardhaa isin jajjabeessu baay'ee na amana. Sagalee hardhaa wal wajjin qoodanna. Dubbii kanas seenuun dura gabaassinee waaqa keenya galateeffanna. Waaqaaf abbaa keenya galanni siif haa ta'u. Araaraaf eegumsi kennuu baay'atee nama guyyaa hardhaa waan ta'eef si galateeffanna abbaa ulfaadha. Waaqayyoo warri carraa hafuura kun amma nuti fudhannu kana gara somba isaanii galchuu dhabani baay'ee jirani. Nuti isaanirraa wanni caalleen wanni fooyyee qabaanne tokkollee hin jiru. Araara keetti nu oolche, araara keetti nu gargaare. Balaa tasaa, du'a tasaa, cannana tasaa si'i oolle. Kana hundaaf si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Waaqayyoo ati waaqa jaalalaati, ati waaqa guddaa, ati arja'a, ati waaqa nama saleessa, galataa ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Abbaa yeroo kana sagalee keeti qabannee dhiyaanneerra karaa hafuura keetii sagalee kana nallee dubbadhu, saba dubbii kana dhaga'ullee ati dubbadhu. Haala adda addaa keessa namoota jiran jireenya isaanii haala adda addaa keessatti waan adda addaatiin kan qabamee jiru waaqayyo ati beekta. Hardha waan namoota kanaan jettu karaa sagalee kana waaqayyo ati isaan jajjabeesse, isaaniif dubbadhu, isaan barsiisi, isaan gargaari. Analleen garbicha keenya gargaari waaqayyo. Wanni ta'u hundi ulfinna keetiif haa ta'u. Maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Mata duree hardha waliin irraa haasofnu Gab Jedhaa mata duree jedhu irra dubbanna. Maqaa waaqaa ka ulfaataa ta'u. Gab Jedhaa. Dhiisaa Gab Jedhaa mata duree jedhu irratti dubbii waaqaa waliin qoodanna jechuudha. Maqaa waaqa keenyaa ka ulfaataa ta'u. Waaqi keenya waaqa guddaadha, waaqi keenya waaqa jabaadha. Wanni isaa ala ta'u hin jiru. Kanaafuu dhiisaa yonni jedhee dhiinya. Gab Jedhaa yonni jedhee Gab jenna. Gab yoo jennu isarratti waa hunda dhiinya jechuudha. Maqaa waaqaa ka ulfaataa ta'u. Sagalee kana faarfannaa Daawitii boqonnaa 46 tokko kaachanii haga 10 yeroo dubbifattanii argitanii sagaleen amman jedhu kuni dhiisaa Gab Jedhaa inni jedhu kuni specifically boqonnaa lakkoofsa 10 irra jira. Garuu akka dubbiin kun wal nuu qabatuu fi boqonnaa faarfannaa boqonnaa 46 tokkorraa kaanyee keessa darbaa dubbifanna jechuudha. Maqaan waaqaa ka ulfaataa ta'u. Akkasidha lakkoofsa tokko irratti waaqayyotti nuti kooluu ni galla. Kooluu jecha jedhu kana qaban. Waaqayyotti nuti kooluu ni galla. Inni humna keenya. Inni humna keenya. Inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uu isaa beekameera. Rakkina jecha jedhu kanalleen haa qaban. Kanaaf jechuun rakkina keessa gargaaraa ta'uu isaa waan beekameef jechuudha. Latti yoo diddiiramteyyuu tulloonnis argufamanii galaana walakkaa yoo bu'aniyyuu nuti hin sodaannu. Nuti hin sodaannu. Isa kanallee haa qabannu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yesuus guddaa. Mee jechoota kana xiqqoo haa ibsinu. Kooluu jechi jedhu refuge Ingiliffaan jecha jedhu. Kooluu jechi jedhu kuni iddoo itti baqaa jechuudha. Iddoo safety, iddoo nagee nama tokko yookiin qaama tokko itti eeggamu mirkana. Iddoo waan hama lubbuu namaa balleessuu waan danda'u, miidhaa qaamaa geessisuu waan danda'u tokko jala bakka itti baqatanii oolan kooluu jechuudha. Isa jechuudha. Kanaafi faarfataan asirra maan jedha faarfataa Daawit waaqayyo kooluu kenna. Waaqayyo safety kenna. Addeen nageenyummaa kennaaf, nageenya kennaaf, tasgabbii kennaaf
lubbuu kennaaf addee itti baqannee nuti oollu Waaqayyo mataa isaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kooluu jechuun kuni gimbii jabaa, gamoo jabaa, iddoo itti baqaa, rassaa jabaa, man'ee jabaa jechuudha. Man'ee bakka bootaatti qabatan jechuudha. Bakka bootaatti qabatan. Sareen tokko yoo nami ormaa tokko saree tokko rukutuu yoo jedhe eessa dheetti gara abbaa dheetti abbaasiitti bootaa qabatti. Hudduu abbaa gatattee nama kaanti dutti yookiin lolti jechuudha. Kanaaf man'ee bakki nuti itti man'eeffannu iddoon jabaan iddoon nuti itti baqannu latti nuti itti oollu Waaqayyoodha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mootummoonni nu oolchuu hin danda'anu. Mootummoonni gantooman nu oolchuu hin danda'anu. Tokkummaan Afrikaa nu oolchuu hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa nu oolchuu hin danda'u. Kan oolchu Waaqayyo. Maqaan Waaqaa kan ulfaataa ta'u. Inni hirkoo kenna. Inni iddootti baqa kenna. Yesuus bara baraan guddaa. Kanaaf inni nuti kooliitti gallu kuni rakkina keessatti rakkina jechuudha kanaa hin rakkina jechuun rakkina jechuun qiiqqee jechuudha. Rakkina jechuun waan furmaata dhabe jechuudha. Rakkina jechuun bakka dhiphaa tokko seenanii gara duraallee haa ta'u gara duubaalletti gara cinaallee haa ta'u gara mirgaa yookiin gara bitaa socho'uu yoo dadhabanii istaak yoo ta'anii achi yoo qabamanii rakkina jechuudha. Fakkeenya namni tokko waan ta'e liqinsaa kana yookiin laagadaarra wanni sun gadillee hin darbine olillee hin baane yoo qabame rakkina jechuudha. Qiiqqee jechuudha. Karaa dhabuu jechuudha. Baa dhabuu jechuudha. Furmaata dhabuu jechuudha. Mala dhabuu jechuudha. Hiikkootti dhabuu jechuudha rakkina jechuudha. Wantoota akkanarra garuu maan jedha sagaleen Waaqayyo. Rakkina keessatti waan furmaata dhabe keessatti waan hiikkoo dhabe keessatti waan mala dhabe keessatti waan karaa baa'u dhabame keessatti Waaqayyo gargaaraa ta'uu isaa beekameera. Oromiffa kana akka malee jaalladha. Waaqayyo gargaaraa ta'uu isaa maan ta'eera beekameera. God is a very present help in trouble. A present help. Waan furmaata karaa namaa dhabame keessa waan mataa manyeesaa wallaalanitti waan hiikkoo dhabanitti Waaqayyo gargaara. Beekameera inni jedhu kun akka namoonni miti. Daawit yeroo baay'ee Waaqayyo akka ooleeru. Fakkeenyaaf boqonnaa 3 faarfannaa Daawitii kana deebinee yeroo dubbinye yeroo ilmi isaa isa ari'ee ijjeesuuf jedhe Waaqayyo akka isa oolche. Hubanna jechuudha. Yeroo Saa'ol isa ijjeesuuf jedhe Waaqayyo akka isa oolche. Yeroo hoolaati susanitti neenqaa yeroo wal dhaansoo qabu Waaqayyo akka isa oolche. Kanarra dhaabbatee dubbata jechuudha. Calluma dhee lafaa ka'eetii miti. Seenaa koppii godhee yookiin waan yaadannoo miimorii wayiirraa waan dubbatu miti. Waan jireenya isaarraa inni shaakale jechuudha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Hallelujah. It's so powerful. Wanni inni jedhu Waaqayyo rakkina keessa gargaaraa ta'uu isaa beekameera. Har'a qorra miti Waaqayyo qorree har'a Waaqayyo yaallan oolchuu baatu. Maybe jennee waa ilaallu tokko miti. 50-50 waan jennu tokko miti. It has been proven. Waaqayyo anaaf siif jedheen jijjiiramu inni already gargaaraa ta'uu isaa beekameera. Hallelujah. Baroota keessatti Waaqayyo gargaaraa ta'uu isaa beekameera. Waaqayyo baroota keessatti maqaa isaa ol qabeera. Hallelujah. Warra isa cichane oolcheera. Hallelujah. Yesuus guddaa. Saba Israa'el yeroo laalle seenaa saba Israa'el biyya Gibxiitii yeroo baanutti yeroo galaana diimaa dhufanutti galaanni diimaan fuula isaanii dura dhaabbate. Hin socho'u karaan bu'an hin jiru. Fera'ooni duubaan didichee itti dhufe awwaara kaasa. Loltoota isaa qabate fardoota isaa qabate humna qabu mara dabalate yeroo kanatti qiiqqee seenan jechuudha. Rakkina jechuu isa kana jechuudha. Hin rakkatani, hin dhiphatani, hin muddamani. Yeroo kanatti Waaqayyo gidduu gale. Gargaaraa ta'uu isaa beekameera inni dhukan.
yeroo Daani'el boolla neenqaatti darbatamu Waaqayyo gidduu galeen afaan laansheefse haa ta'u afaan bixaalee haa ta'u waa isaan hin beeku garuu Daani'el nagaa isaa bulee ba'e. Neenqicha indoon firaashii godhatee ifate rifeensi isaa sun qorrarraa dhoogge Daawiti ganama nagaa jira jechuudha. Haaleluyyaa. Waaqayyo gargaaraa ta'uu isaa beekameera jechuu isa kana. Afaan neenqaarraa oolcheera, arraba ibiddaarraa oolcheera. Dargaggoota sadan sanii yaadatta. Kabiraallee baay'ee jira. Nu'uu kanaayyuu Waaqayyo oolcheera waan baay'ee wanni nuti jechuu dandeenya. Olmaan Waaqayyo anaasi mana kiyyaa mana kee keessa jira yoo nu afaan qabanne mala. Waaqayyo gargaaraa ta'uu isaa beekameeraan waan sammuu keenna keessaa fuunee odeessinuu miti. Dhugaa jireenyi keenna dubbatu dhugaa abbootiin amantaa kaleessa darban keessa darbanii borullee Waaqayyo hin godha. Warra isa amananiif Waaqayyo gargaaraadha. Hin gargaaraa gargaares beeka ammas gargaaraa jira. Maqaan Waaqa keenyaa bara baraan ka ulfaate haa ta'u. Hallelujah, hallelujah. This is so huge. This is so huge. Maqaan Waaqa ka ulfaate haa ta'u. Waaqayyo gargaaraa ta'uu isaa beekameera rakkina keessa. Kanaaf lakkoofsa lamarra gaddarree yeroo dubbifannu akkasii. Kanaaf latti yoo jijjiiramteyyuu tulloonnis hargufamanii galaana walakkaa yoo buufamaniyyuu bishaanonni isaanii hurrisanii yoo hoomacha'aniyyuu tulloonnis raafamuu isaaniitiin yoo roqomaniyyuu hubadhu wanni kanaa ta'ee hin beeku agarra. Gaara ka'ee galaana walakkaa bu'u agadhaan dhaga'een jiru. Hin jiru seenaa keessa. Tulluu raafamee bishaan walakkaa bu'u hagammaa hin jiru. Dubbiin tuni stress gochuuf, emphasize gochuuf itti fayyadamaara Daawiti asirratti. Emphasize gochuuf barbaachisummaa yookiin akka malee stress gochee jabeessee dubbachuu isaati jechuudha asirratti. Wantoonni kun wantoota ta'uu hin dandeenye jalqabumaayyuu gaarris buqqa'ee galaanan seenu lafi jijjiiramu hagarmaa jijjiiramee hin beeku. Wanti kun waa hin taane. Haalota ta'uu hin dandeenye haalonni inni dubbataaru. Yoo haalonni kun ta'aniyyuu dubbiyamu. Yoo haalonni kun ta'aniyyuu nuti hin sodaannu. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo haalonni kun ta'aniyyuu kun haala ta'uu hin dandeenye ta'anii hin jiran ogarra. Yoo haalonni kun ta'aniyyuu wanti jijjiiramuu hin dandeenye kunuyyuu yoo jijjiirameeyyuu wanti hin sochooneeyyuu yoo socho'eeyyuu wanti hin garagalleeyyuu yoo garagaleeyyuu yoo lafi kun garagaleeyyuu nuti maa hin ta'e hin sodaannu. Waa'ee Waaqayyoon nu kan Yaaqoob daawoo keenya. Waaqayyo gargaaraa ta'uu isaa beekameera. Waaqayyo gargaaraa wanti fedhe yoo jijjiirame yoo garagaggale yoo bifa jijjiirate haalli yoo jijjiirame Waaqayyoon jijjiira. Waadaan Waaqayyo dhaabbataadha. Waadaan Waaqayyo dhaabbataadha. Inni haalarra dhaabbatee yaada isaa keessan deebi'u. Waan jedhe Waaqayyo hin haalu. Hallelujah. Kanaaf nuti hin sodaannu. Maqaan Waaqaa ka ulfaataadha. Hin sodaannu. Hin sodaatin. Hin naayin. Iyyaasuun akkuma jedhe. Iyyaasuun sagaliif tokkoof sagalirra yeroo laala. Hin sodaatin. Hin naayin. Bakka ati dhattu hunda ansi waliin jira ka jedhu barraa'ee jira. Maqaan Waaqaa ka ulfaataadha. Kanaaf asirra maan jedha Daawiti wantoonni hin taane fakkaatan kun yoo ta'aneeyyuu nuti hin sodaannu. Nuti hin sodaannu. Seenaa kana fakkaatu macaafa moototaa isa lammaffaa 19 jaarraa dhandhee yeroo laalle argina. Isa san reflect yookiin kooti godhee asirra dubbataara jechuudha. Isa san asirra dubbata jechuudha. Seenaa san irratti baan seenaa macaafa moototaa lammaffaa 19 jaarratti seenaa isaa gabaabumatti kana fakkaata. Mootiin Asoor garboota isaa ergee mootii Israa'elii yookiin Hizqiyaas mootii jedhamu sodaachise. Saba Israa'elii doorsise. Yerusaalemii marsee wottaaddara baay'ee qaba. Itti roorrisee itti ga'ise. Isa kana irratti akkasidha. Dubbii kana nan dubbisa. Lanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasidha. Isayyaas Hizqiyaasiif deebisee yeroo deebii kennu akkasi jedha. Dubbii
anatti ga'isu garboota mootii Asoor dhageette kana hin sodaatin. Mootiin Asoor akkaseedha isaan. Waaqi si oolchu kun eenyu? Waaqi harka kiyya keessaa si oolchu kasi waamtan kun kasi maqaa dhaattan kun eenyu? Saba kanti harka kiyya keessaa ooleera. Kanaaf harka natti kennadha. Nagaan jiraattu. Midhaan nyaattu, bishaan dhugdu, hin jiraattu, hin duutan. Furmaati keessan kana qofa. Harka natti kennadha baduuf jirtani. Wottaaddari kiyya hamman. Isini dhumeera. Istirateejii hundi dhumeera harka natti kennadha jedhee yeroo inni itti ga'isutti keessa darbee akkas jedhee Waaqa atis nu oolcha jettu kun isa kamii jedhe. Kaminni mootiin Asoor. Waaqayyo karaa nama isaa Isaayyaas akkas jedhe. Dubbii inni anatti ga'isu. Dubbii maqaa Waaqayyo arrabsu. Isa kana dhageettee maa hin ta'in sodaatin. Hin sodaatin. Yerusaalem marfanteetti wottaaddara Asooriitiin. Completely zuuraa isii yookiin naannaa isii completely cufameera. Yeroo kanatti nami Waaqayyo Isaayyaas Hisqiyaas mootii Israa'elootaatiin yookiin Yihuudaatiin akkasii sodaatin. Hin sodaatin. Kanarraa akka ka'e Waaqayyo ergamoota isaa ergee gara wottaaddara yookiin loltoota 185 moo akkas dubbifadhaa seenaasaa. Halkanuma tokko calli godhe. Halkanuma tokko qalee harcaasee seenaaf akka ta'u reeffa isaanii achi dhiise. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Kanaaf lakkoofsa 8 irratti seenaa san kooti godhee faarfataa Daawit asirratti dubbata jechuudha. Koottaa badiisa Waaqayyoon lafarra fidu ilaalaa kanneen. Koottaa ilaalaa ka du'ee asi ciisu. Namitti wo tokkos hin jiru. Nami wo godhe hin jiru. Waaqayyo garuu ergamoota isaatiin wottaaddara mootiin Sooriyaa itti dhaadatu sani calli godhe. Calli godheen fixe jechuudha. Inni Waaqayyo fixeef waa tokko jira. Mootiin Hisqiyaas hin dhiise. Eenyurratti Waaqayyo irratti dhiise. Maan ta'een gabi jedhe. Gorsa Isaayyaasii kana dhaga'ee gabi jedhe. Naannoon marfameera, magaalli marfameera, to'annaa jala jira, dhumeera jedheera, ergaan deddeeb si'a 2 moo 3 doorsisitti ergameera karaa mootii Asoori. Caaluma jedhee Waaqayyo waan fedhe ati godhi jedhee Waaqayyo irra gadi dhiisee taa'a. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Kanaaf hardhaanis akkasii dhiisaa gabi jedha. Dubbiin Waaqayyo hardhaanullee akkasii dhiisaa gabi jedha. Ani Waaqayyo akka ta'e beeka. Maqaan Waaqaa akka ulfaataa ta'a. Ani Waaqayyo akka ta'e beeka. Haalli sodaachisaan jira, haalli rakkisaan jira, raafami jira, laaqami jira, du'i jira, boyi jira, dhugaa jira. Garuu Waaqayyo jira. Waaqayyo bakka isaa jira, Waaqayyo bultoo isaarra jira, Waaqayyo teessoo isaarra jira. Wanni Waaqayyo hin beekne ta'aa jiru hin jiru. Waa'ee biyya keenyaa Waaqayyo gadi dhiisa. Waa'ee saba keenyaa Waaqayyo gadi dhiisa. Mee inni marii haa qabatuuti. Mee marshii Waaqayyo haa qabatuuti nu teennee haa ilaalu. Nu ila teenna waadaa Waaqayyo irra haa godhan. Waa'ee saba keenyaa waa Waaqayyo jedherra ila keenna haa godhan. Waa'ee biyya keenyaa waadaa Waaqayyo irra haa godhan. Amantiin isaa ilaalu. Nami amantiin deemu akka nama saayikilii oofuu obboleeyyan. Nami saayikilii oofuu yoo ifi jala laale hin kufa. Yoo asii achi laale hin kufa. Fageenna laaluu qaba jechuudha. Fageenna irratti waadaa keenna haa laalu. Ila keenna waadaa Waaqayyo irra haa godhan. Haala yoo laalleen kufa. Phexros haala yeroo laalu liqinfamuu qaba. Amantiin jalqabe akkuma dansaa bisaanirra deemuu yeroo jalqabe yeroo haala laalu, yeroo bubbee laalu, yeroo raafama bisaanii laalu, yeroo dambalii laalu lixuu qaba. Himmame. Haala laaltee Waaqayyo mame. Haala laaltee waadaa Waaqayyo biyya keenyaa galee waa'ee keeti galee himmamin Waaqayyo irratti haadhiin. Waaqayyo irratti haadhiin dhiisaa gabi jedha. Gabi. Dhiisaa gabi jedha jechuun maal jechuudha? Ittiin goginaa jechuudha. Itti goddee gara barbaade asi micciira hin jedhini jechuudha. Dhiis, sirni, itti, tasgabbaay, miir, aara galfadhu jechuudha. Galanni Waaqa keennaaf haa ta'u. Relax godhe jechuudha. Hand off. Hand off. Hand onii goona yeroo baay'ee. Okay. Reasoningii keenna kun kanatti hin fakkaatu akkanan ta'u asiin nun baasu kanan wayyu sanin wayyu that's good.
wanni marti garuu reasoningi nu goonu kanaan hin shallagamu. There is something that is beyond our reasoning and the comprehension capability. Once akka arginu ila amantiiti. Once akka huban ila amantiiti. Sodaan jira yaaddoon jira dhiphami jira gaaffiin jira wanni hiikamin jira Waaqayyo haadhiin yeroo isaatti akeeka barbaade Waaqayyoon raawwata. Karaa barbaadeen Waaqayyoon raawwata. Yeroo Waaqayyo dhaga'anii abboobamanii cal'edhanii dhiisanii taa'anu jira. Hallelujah. Hisqiyaas kana godhe mootiin Hisqiyaas dhiisi sodaatin jedhe. Maan godhe mootii san Waaqayyo akkas jedhe Hisqiyaasin ani hafuura akka inni oduu dhaga'ee biyya isaatti deebi'u isa godhu isa erga'e. Hafuura itti erge Waaqayyo. God send him a spirit. Ispiriitii itti erge hafuura itti erge hafuurri sun maan godhe biyya isaatti isa deebise. Biyya isaatti yeroo deebi'utti bakka inni dhaqee Waaqayyoolii tolfamaa isaa sagadu sanitti ijoollee isaan lama itti baanii is billaan ejjeessan jechuudha. Ilmaa isaatiin du'e mootiin Asoor ka akkas fokkoree dadhaban. Wottaaddara isaa ammoo tarkaanfii karra fudhate ergamoota Waaqayyooti. Hisqiyaas xiitii tokkon jetti. Waan tokkollee hin goone maal godhe inni isa Waaqayyooti. Hin tasgabbaa'e gabi jedhe Waaqayyotti amane Waaqayyotti dhugeeffate. Carraa Waaqayyoof kenne harka isaa irraa kaase. Kanaaf yeroo harka keenya irraa kaanyu jira. Yeroo waan dandeenyu akka namaatti nu goonu jira. Yeroon garuu ulfinni Waaqayyoo akka darbuuf Waaqayyo kabaja akka argatuuf hallelujah maqaa isaa akka ol jedhuuf kana nama godhe qooda nami jedhu kana Waaqa godhe qofa akka nami jedhuuf yeroon Waaqayyoo dhiinyu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus bara baraan guddaadha. Kanaaf dubbiin har'a keessa kiyya bule dhiisaa gabi jedha. Gabi itita sirnya Waaqayyo bultoosaarra jira. Haala mara Waaqayyoof dhiisa. Ija keenna haalarra dongodhatin, raafamarra dongodhatin, namarra dongodhatin waadaa Waaqayyo nuu galerra haa ga'u. Waadaa Waaqayyo waa'ee saba keenna galerra haa ga'u. Waadaa Waaqayyo waa'ee biyya keenna galerra haa ga'u. Waaqayyo maan jedha haa jedhu. Nami maan jedha? Ebelu kana jedha, maaniin kana jedha, mootummoon gantoomani kana jedha, tonkubbaa Afrikaa kana jedha. No. There is a time we must heed to the God's voice. Waaqayyo maan jedha yeroon jennee dhageeffannu jira. Yeroon gurra keenya achi qannu jira. Bara kana wanni gurra keenya nu saamu baay'ee jira. YouTube adda addaa, chaanaalii adda addaa, Facebook adda addaa. Waan baay'ee garuu intentionii namoonni irraa dubbata osoo hubatin ofi galchina. Dan waliin rakkanna jechuudha. Maafi namoonni akka dubbatan beekuun barbaachisa. Tokko jiruu ittiin barbaaduuf biizinesii itti hojjechuuf dubbata. Tokko jibba garaasaa guutee irraa darbe irraa xiqqoo hir'isuuf baay'ee dubbata. Then isa kana figuurra then we get confused. Burjaajonnee wanni deennuuf kan. Yeroo kana keessa garuu Waaqayyo maan jedha ka jedhu. Gurra keenya Waaqayyo qabachuu barbaachisaadha. Yaada keenya qalbii keenya gara Waaqayyoo naanneffachuu barbaachisa. Waaqayyo waa'ee biyya keenyaa maan jedheera? Waadaan Waaqayyoo maan fakkaata? Waaqayyo biyya ijaaruus diiguus danda'a. Saba xiqqeessuus facaasuus danda'a. Godhees beeka balleessuus danda'a. Nami isaan gaafatu hin jiru. Okay? Nami isaan gaafatu hin jiru. Let us give God a chance. Waaqayyoof yeroo haa kenninu. Waaqayyoo haa dhageeffannu. Nama dhageen yeroo baay'ee dhageen xiinxala baay'ee dhageen asiin baase achiin baase kukkutii xiinxalimaani baay'ee dhageenneera. That's not bad. But if we are not sure the intent of the speaker or the presenter or the analyzer, we get confused. Because when is sammuu keenya seene process ta'e outcome fiduun dirqama ta'a jechuudha. Wanni sammuu keenya galchuu dhabu salphata malee waan sammuu gale to'annee gara barbaannu micciiruun rakkisa. Akka lolaa mana seene lolaan tokko mana yoo seene
fakkeenna mana baadiyyaa ibidda haa ta'u maanii haa ta'u waan jiru hunda dhiqee dabarsa mana keessa. Lolaa takka mana seene kontirooli gochuun rakkisaadha. Garuu lolaasu akka mana hin seenne bo'oo manarra jaartee dabarsuuni salpha. Inerjii xiqqaa si gaafatan. Mana seene isa meeshaa guuree bahe meeshaa isarraa oolchuun rakkisaadha. Humna guddaa nu gaafata. Akkuma sanii yaadiin taane sammuu kenna yeroo seene ofii kenna oolchuun baay'ee rakkisa. Kanaaf waan dhageenyu haa filan. Dubbiin Waaqayyoo har'a ka jedhu gabi jedha. Dhiisa. Waaqayyo furmaata qaba. Maan jedha lakkoofsa 10 irratti. Dhiisa gabi jedha. Ani Waaqayyo akkan ta'e beeka. Ameen. Gabi jechuun dhiisuun aara galfachuun Waaqayyo beekuu keessa jira. Waaqayyo beekuu jechuun maan jechuun? Waaqayyo beekuu jechuun Waaqayyo akka hin sonne beekuu jechuudha. Waaqayyo hin sobu namaa miti. Hin sobunni jennaan jedhee. Kanaaf kuni irra dhaabbii kenna tokko jechuudha. Ittirkoon kenna tokko kana. Amantiin kenna tokko kana. Konfiidensiin kenna tokko. Wanni Waaqayyo jedhe hinumata. Yeroo nu barbaanne ta'uu dhabuu mala. Haala nu barbaanne ta'uu dhabuu mala. Garuu hinumata. Maaf? Waaqayyoon sobu waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kabiraa Waaqayyo beekuu jechuun maan jechuudha? Waaqayyo hunduma akka danda'u beekuu jechuudha. Hundumaa danda'aadha. Hundumaa danda'a. Wanni Waaqayyo hin dandeenye tokko jiraate, okay, kanan danda'a, kana narraa oolchaa, kana narraa qolaa yoo kun dhufe maan ta'a jettee yaaddatta. Yes, you have genuine concern jechuudha gaafas. Garuu Waaqayyo kenna hundumaa danda'a kan jedhu barraa'ee jira. Maqaan Waaqaa ka ulfaata. Hunduma. Waan hunda jechuudha. Waan hunda Waaqayyo hin danda'a. Kanaafuu you have no point to worry. Okay? Kabiraa Waaqayyo hundumaa gararraa. Hundumaa gararraa jechuun irraa gubbaa waa hundaa isa jechuudha. Inni birmaduu. He is a sovereign God. Waan fedhe godhuu danda'a. Nama ittiin mari'atu hin qabu. Nama gorsa naannoo isaa naanna'ee gorsitoota ka jedhan mootummaa biyya lafa kana gorsitoota adda addaatti naannoo isa. Garii waa inni gorsuu illee hin beeknu. But they say advisor. There are a lot of them around the whatever leaders. Our God has no counselor. Okay? Inni waa hundumaa danda'a waan ta'eef. Nami isa morku waa hin jirreef. Nami isatti of qixxeessu of fakkeessullee waa hin jirreef. Ka fakkeesse seexanni nu darbatame. Maqaan Waaqaa ka ulfaataadha. Inni hundumaa danda'aadha. Kanaafuu wanni Waaqayyo hin dandeenye tokko dhufa ittee yaaddottu jechuudha. Wanni hin dandeenye, wanni humna isaatii ala ta'e tokko hin dhufa jennee yaadda'uu hin qabnu jechuudha. Waaqayyo beekuu jechuun kan hubachuu jechuudha. Waaqayyo beekuu jechuun Waaqayyo waan hundumaa beeka. Waan hundumaa beeka. Wanni Waaqayyo hiikootti kennuu hin dandeenye, wanni Waaqayyo hubanne hin jiru. God is omniscient. God is omnipresent. Waaqayyo bakka hunduma jira. Ardii tokko irra jiraatee Waaqayyo ardii tokko ka fageenni daangessu yoo ta'e, yes, you have genuine concern to worry. But now that's not the case. God is omnipresent. Waaqayyo bakka hunduma jira. Bakka hunduma. Lafa kana Waaqayyo guuteera. Bakka hunduma argama isaati. Ameen. Maqaan Waaqaa ka ulfaataa ta'u. Kanaaf gabi ka jennuuf isa kanaaf jechuudha. Kabiraa gabi ka jennuuf Waaqayyo kenna haalaaf yeroon hin daanga. Haalaaf yeroo isa hin daangessu. Situation irra dhaabbatee waan tokko wanni isa murteessu hin jiru. Inni haalaaf yeroo darba. Kanaaf gabi jetta. Kanaaf dhiicha. Rakkinni jira. Raafamni jira. Du'i jira. Boyi jira. Wanni gaaffii kamiin jira. Wanni hidhame jira. Garuu wanni Waaqayyo hin dandeenye, wanni humna isaatii ala ta'e, wanni Waaqayyo gochuu hin dandeenye, wanni to'annaa isaatii ala ba'e waa hin jirreef dhiisitti. Harka keet irraa kaasi. Yaada keet irraa kaasi. Itti hin qabame. Waaqayyo mee waan barbaade haa godhuuti. Waaqayyo kenna Waaqayyo Yaaqoob yeroo akka yaada isaatti sosocho'u rakkina keessa fikaa. Rakkina keessa galeera. Ari'atamuu isa dhaqqabeera. He got in trouble. Why? Yeroo akka fi barbaadetti tarkaanfii waan fudhateef.
harkasaa haala isaarra godhatee ofii wami micciiruu waan barbaade ofuu waan barbaade akka namaatti pilaanii gochuun barbaachisaadha yaaduun barbaachisaadha. Wanni pilaana namaa yookiin karoora namaa darbu tokko garuu jira. Wantoota akkasii garuu Waaqayyo tasgabboonne gabi jenne. Waaqayyo jaalala waan ta'eef Waaqayyo kenna nun gatu, saba kenna gatu, biyya kenna gatu, nuu kenna Waaqayyo nun gatu. Maal argata nu gate? Maal argata nu miidhe? Maal argata biyya kenna diige? Ni argatu Waaqayyo. Kanaaf waadaa Waaqayyo waa'ee biyya kennaa gale, waa'ee saba kennaa dubbateerra ija kennaa ka'a. Namni waan fedhe jedhee sagalee ol qabatee iyyee waan fedhe, yes, that's right. Garuu eenyullee haa ta'u hunni waan Waaqayyo waadaa gale karaa hambisuuf jiru hin jiru. Kanaaf gabi jedhe. Kanaaf Waaqayyo irra dhiise. Kanaaf aara galfadhu. Kanaaf ititi. Kanaaf sirnyi. Kanaaf miiri. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Keessumattuu waa'ee biyya kennaa yeroo amma ilaallu kana wanni garaa nama cabsu baay'ee jira. Wanni nama madeessu baay'ee jira. Wanni nama boochisu baay'ee jira. Wanni dubbii nama ulfaatu baay'ee jira. Ani yeroo tokko tokko maalti ta'ee dhaloota biraatti samiirraa gadi bu'ee jedhee yeroo an of gaafadhulleen mamii keessa yeroo an seenu iyyuu jira. Especially sabuma kennaa iyyuu yeroo ilaalu. Vaaluun nuti irra jirru nyaatamaara wanni akka sabaatti irra dhaabban. Wanni nama yaaddessu baay'ee jira. Wanni nama boochisu baay'ee jira. Garuu sagaleen Waaqayyoo akkana nuun jedha. Dhiisaa gabi jedha. Tarii kuni karaa Waaqayyootti inni waadaa isaa galmaan ga'u ta'a. Tarii inni hamaa nutti fakkaatu kuni Waaqayyo waan dansaaf godhaara. Hallelujah. Akkuma Yoosef jedhe. Yoosef obboleeyyaa isaa gurguranii isa boolla buusanii qalanii maan jedhanii du'eera raawwateera boyii fixadhu jedhanii abbaa haadha yeroo himanitti Waaqayyo garuu waan san maan godhe dansaaf godhe. Maatiin sun beela hamaa bara san bu'ee akka karaa Yoosef isaa oolan lubbuun baay'ee akka du'a ooltu Waaqayyo godhe. Waaqayyoof karaa Yoosefiif gatamuu ture, ganamuu ture, obboleeyyaniif ijjeesuu ture, mul'ata isaa karaa hambisuu ture, mul'ata isaa objuu isaa raawwatee akka inni badu gochuu ture. Waaqayyoof garuu karaa ture. Waaqayyoof garuu daandii ture. Waaqayyoof hodhicha ture. Waaqayyoof qajeela ture. Waaqayyo waan san waan gaarii jijjiire. Galanni Waaqayyoof. Kanaaf raafama ta'u kana, jeeqama ta'u kana, du'a ta'u kana, bu'aa ta'u kana tarii karaan kun karaa Waaqayyo waadaa waa'ee biyya kennaa gale ittiin galma ga'u ta'uu mala. Tarii karaan kun jaalala Waaqayyoo ta'a. Maan jenna wanni Waaqayyoon jaallanne wanni Waaqayyoon feene to'annaa isaati ala ta'ee marii barshii isaati harka bahee ta'aara waan jedhu amantii kanan qaba. God knows and he is still in control. God is in control. Waaqayyo kontroolii irra jira. Ammallee inni to'ataara. Ammallee irraa gubbaa isuma. Wanni mara isuma bita. Kanaaf dhis tasgabbaa. Carraa Waaqaaf kenni. Yeroo Waaqaaf kenni. Karaa Waaqaaf kenni. Mee harka kee irraa kaasi haalarraa. Namarraa harka kee kaasi. Yaada namaarraa harka kee kaasi. Xiinxala dhage'uurraa gurra kee kaasi. Waan Waaqi jedhu dhage. Dhageetti xiinxalti. Amma yeroo Waaqa dhage'u haa ta'u. Yeroo gara Waaqaa dhaga'u haa ta'uuti. Carraa Waaqaa kennuu haa ta'uuti. Yeroo gabii haa ta'uuti. Yeroo tasgabbii haa ta'uuti. Yeroo ititaa haa ta'uuti. Waaqayyo waan jaallate hinuma godha. Nami waan fedhe haa xiinxalu. Nami waan fedhe haa yaalu. Wanni Waaqayyo waadaa biyya kennaaf gale hinuma raawwata. An kana amana. An kana amana sagalee jiraataadha. Sagaleen kun sagaleen nu dhageenye. Waadaan nu dhageenye wanni waa'ee biyya kennaa dubbatame ani afaan Waaqayyoo irraa dubbatama jedhee amaneera. Inni kun hin ta'a jedhee guutummaan nafa kiyyaa amana. Akkamiin ta'a yoom ta'a hin beeku. Garuu hin ta'a. Kana amana. Yoo kaalkuleeshinii inni ta'uu isinii himuu danda'e kuni pilaanii kiyya yookiin tarsiimoo kiyya ta'a jechuudha. This is what I'm believing. I believe God's promise gonna come to pass. Regardless of the situations, regardless of the circumstances, what God promised gonna come to pass. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanni Waaqayyo jedhe hinuma ta'a. Kanaaf
meecarraa waaqaaf haa kenninu. Tasgabboonne dhiinye aara galfanne miira kennaan haa tasgabboon. Carraa waaqayyoof haa kenninu. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo hin sobu. Waaqayyo hundumaa danda'a. Waaqayyo hundumaa gararraadha. Waaqayyo waa hundumaa beeka. Waaqayyo bakka hundumaa argama. Kanaa waaqayyo beeku jechuun kana. Yoo kana beenne hin tasgabboon jechuudha. Tasgabba'uun, dhiisuun, gabi jechuun, itituun wantoota kana beekuu keessa jira jechuudha. Waaqayyo beeku jechuun wantoota kana hubachuudha. Waaqayyo beeku jechuun amaloota waaqayyo kana hubachuu jechuudha. Calluma hidhee namni tokko lafa duwwaa dhiise yoo siin jedhe maafi dhiise jette it's genuine question. Wanni dhiinyuuf garuu waaqayyo amanamaa waan ta'eef dhiise. Wanni dhiinyuuf garuu waan jedhe waaqayyo hin sobu kanaaf dhiise. Wanni dhiinyuuf garuu waaqayyo hundumaa gararra kanaaf dhiiche. Wanni dhiichuun waaqayyo hundumaa beeka. Haala ta'u kana waaqayyo beeka. Waaqayyo kenna rafee hin jiru. Waaqayyo kenna gaafa Eliyaas warra Ba'aal waaqeffatu isaan waliin waaqa kamitti deebii kennaarra yeroo wal falmu waan ta'e seenaa san beektu miti. Tarii rafeera fa'a, tarii gabaa dhaqeera fa'a, mee waaqa keessan kaasaa'edha. Itti fokkoraa ture. Waaqi Eliyaasii garuu ibidda buuse, ibidda bisaan nyaatu. Ibiddi noormaalii bisaan hin nyaatu. Ibiddi bisaan dhagginaa hin dhaabu. Ibiddi waaqayyo buuse gaafa san garuu ulfinna maqaa isaatiif bisaaniif aarsaa isaallee walitti gube jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqi kenna rafee hin jiru, iyya kennan dhage. Kanaaf inni waan godhaaru kana waan godhaaruuf qaba, akeeka qaba. Then be still and relax, say the Lord. Be still and relax, say the Lord. Isa Gab Jedhaa. Be still. Akeeka qaba waaqayyo. Kanaaf waliin diinumfatina. Kanaaf waliin nyaatina. Kanaaf waliin dhiibina. Kanaaf waliin balaaleffatina. Kanaaf maqaa waliin balleessina. Wanni waaqayyo jedhu hinuma ta'a waan ta'eef. Kanaaf carraa waaqayyo haa kenninu. Kanaaf waaqayyo yeroo isaatti waan barbaade akka raawwatuuf let give him a chance for his glory. Ulfinna waaqayyootiif yeroo isaaf kennine kana waaqayyo godhe akka jennu. Akka ofii kennaa itti waamamneef. Akka ulfinna ofii kenna walii kenna akka unsaanneef. Mo'icha akka waliin saanneef. Waaqayyo godhe akka jennuuf mee carraa waaqayyo haa kennu. Haa tasgabboonnu, haa dhiinyu. Aara haa galfannu, haa itinnu. Harka kenna haalarraa haa kaanyu. Gurra kenna sagalee namoota dhage'urraa haa kaanyu. Waaqayyo haa dhageenyu. Ilti teenna immoo waadaa waaqayyo galerra haa kaa'annu. Harki kenna yoo qabuun barbaachise waadicha qabu amantiin. Kaka mi goone isa qannee isa gonne isa ciccine isarra dhaabbanne waaqayyo eenna. Waaqayyo waan jaalala isaa hin raawwatu. Maqaa waaqaa akka bara baraan ka ulfaate haa ta'u. Ameen. Kanaaf har'a dubbii kana asuma gabaasa isa Gab Jedhaa. Maaf waaqayyo rakkina keessa gargaaraa ta'uu isaa beekameera. Maaf waaqayyo kenna hunduma danda'a. Maaf waaqayyo kenna hin sobu waadaa gale keessan deebi'u. Maaf waaqayyo bakka hundumaa jira. Maaf waaqayyo hunduma gararraa haalli humna isaati ala ba'ee nu balleessu nu miidhu hin jiru. Yoo nu miidhellee waaqayyo dheekkamsa isaati nu sirreessuuf. Yoo miidhannellee tarii fincilleerra ta'a. Seenaa saba Israa'elii yeroo raal waaqayyo irra fincilu achi dheekkamsa rukutamuu dhaamuu achi deebi'anii ijaaramu seenaa isaanii kanu sabi waaqayyo akkas jechuudha. Wanni hamaallee nurra dhaqqaba ta'e waaqayyo dheekkamsaan nutti lolee nutti ori'ee nu sirreessuuf malee waaqayyo nu balleessu. Nu balleessuurraa nu miidhuurraa waaqayyo maa argatu. Inni jaalala. Maanummaa isaa bakka hin bookune. Eenyummaa isaa bakka hin bookune. Waaqayyo tokkoon tokkoo kennaaf hin dhimma. Waaqayyo jireenya tokkoo kennaatiif hin dhimma. Saba dhiisi, biyya dhiisi. Kanaaf dhiis tasgabbaa'e. Dhiis aara galfadhu. Dhiis ititi. Dhiis sirni. Waaqayyo waaqa akka ta'e beeke. Maqaan waaqaa ka ulfaate haa ta'u sagalee kanaan akka jajjabaattan na amana. Sagalee kana hafuurri waaqayyo keessa keessanitti isiniif haa xaafu. Eebbifamaa yeroo biraa haga walitti deebinutti jaalalaaf eebba waaqaa keessanaa tura.